Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya miidiyaa wiirtuurraa oduu gaggabaaboo guyyaa kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Oduu isinitti himuun kan isin faana turu ani Lubee Girmaati. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee dhaabbata Chaayinaa FHC waliin shariikummaan kan ijaarsisu zooniin diinagdee addaa Finfinnee ifoome. Sirnicha irratti kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee, itti aanaa kantiibaa obbo Ziyaan Xiraar Abbaay, miseensota kaabinee fi keessummoonni biroon argamaniiru. Zooniin diinagdee addaa kun lafa hektaara 35 irratti kan ijaaramu yoo ta'u, zoonii daldalaa fi diinagdee, zoonii barnootaa fi aadaa, zoonii faayinaansii fi biizinasii akkasumas zoonii mana jireenyaa ammayyaa'oo kan of keessatti qabu ta'uun heerameera jechuun maddi kan FBC'ti. Finfinneetti lafa kaaree meetiraa 600 irratti qaxanaan diinagdee addaa Addis Tumooroo jedhamu ijaaramuu fi jedhame. Ijaarsa qaxanichaafis har'a bulchiinsi magaalaa Finfinnee Chaayinaa Farist Highway Engineering Group waliigaltee mallatteessaniiru. Sirna waliigaltee mallatteessuu kanarratti kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee, Itoophiyaatti ambaasaadara Chaayinaa Zo'oo Ziyuunwaa fi hooggantoonni hojii bulchiinsa magaalichaa biroon argamaniiru. Qaxanaan diinagdee addaa Addis Tumooroo kan lafa kaaree meetira 600 irratti ijaaramu kun of keessaa paarkii aadaa, saayinsii fi teeknooloojii akkasuma giddugala daldalaa, mana jireenyaa fi bashannanaa qaba jedhameera. Hojii piroojeekticha marsaa jalqabaan waggaa 6 keessatti kan xumuramu ta'uun himameera jechuun dhaabbata pireesii Itoophiyaatu gabaase. Humnoonni Saudi Arabiyaa godaantota Itoophiyaa fi koolugaltoota daangaa Yemen irratti dhibbaan lakkaa'aman ajjeesuu isaanii dhaabbanni mirga namoomaa Human Rights Watch gabaaseera. Ajjechaan kun qaama haleellaa bal'aa fi sirna qabeessa amajjii 2022 aga juunii 2023 gidduutti waggaa 1 fi ji'a 3 keessatti galmaa'edha. Human Rights Watch akka jedhetti eegduun daangaa namoota daangaa Yemanii fi Saudii qaxxaamuruuf yaalan fageenya dhiyootti rasaasaan rukutanii dubartootaa fi daa'imman dabalatee hedduu isaanii ajjeesuuf meeshaa dho'aa fayyadamaniiru jedhe. Human Rights Watch akka jedhetti eegdonni daangaa namoota daangaa Yemanii fi Saudii qaxxaamuruuf yaalan fageenya dhiyootti rasaasaan rukutanii dubartootaa fi daa'imman dabalatee hedduu isaanii ajjeesuuf meeshaa dho'aa fayyadamaniiru. Namoonni imala kana yaalan reeffi dubartootaa, dhiirotaa fi daa'immanii lafa gaarreen irratti faca'ee jiru akka malee miidhamee fi qaamni isaanii cicciramee arguu isaanii ibsaniiru. Akka Human Rights Watch jedhutti gabaasni fuula 73 qabu kun afgaaffii namoota imala kana yaalan 10 hedduu xiinxala maxxansa miidiyaa hawaasaa fi suura saatalaayitii irratti kan hundaa'edha. Ji'a darbee giddugalli godaantotaa walmakaa MMC hojjetoonni godaantota Itoophiyaa guyyaa guyyaan qondaaltota nageenyaa Saawudiin kallattii fi itti yaadanii ajjeefamaa akka jiran ibseera. Daayireektarri MMC Biraan Firaawus Miidil Iistaatti akka himanitti haalli kun itti fufee kan jiruu fi murteessaadha. Guraandhala tokko hanga eebila 30 bara 2022 gidduutti lubbuun namoota 430 fi miidhaan 650 galmaa'u ragaan MCC irraa argame ni mul'isa. Ajjechaa fi aleellaan kun kan raawwatamu daandii Alchaafii fi Sadaa gidduu jiru Yemen naannoo Usiitiin to'atame irratti. Aleellaan biyya Saudii bulchiinsa Jizaan keessattis raawwatamaa tureera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kanaan dura dhimma kana ibsee turuun isaanii yaadatama. Waxabajjii bara 2022 keessa gabaasaan addaa hedduun xalayaa barreessaniin ajjechaa kana kan calaqqisiisan yoo ta'u, dhiitama mirga namoomaa hamaa godaantota irratti raawwatamu ibsaniiru. Ragaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii qindeessee akka agarsiisutti namoota miidhaman keessaa 30% dubartoota akka ta'an, 7% ammoo daa'imman akka ta'an himameera. Xalayaan kun miidhaa raawwatame keessaa muraasti dararaa fedhii malee hidhaa daldalaa namaa fi miidhaa saalaa akka ta'e ibseera jechuun Middle East Eyetu gabaase. Wayita Kooriyaan Kibbaa fi Ameerikaan shaakala waraanaa waggaa waggaan gaggeessanii galanitti pirezidaantiin Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un yaalii misaa'ila fageenya dheeraa furguggifamu taasisuun gabaafame. Shaakala waraanaa Ameerikaa fi Kooriyaa Kibbaa kana Pyongyang akka waraanaatti kan ilaaltu ta'uun ibsameera. Kim garee humna galaanaa naannawaa baha biyyattii wayita daawwatanitti yaalii misaa'ilaa gaggeessuu Aljazeeraan miidiyaa biyyattii wabeeffachuun gabaasee ture.
Gabaasni miidiyaa biyyattii kun kan ba'e Kooriyaan Kibbaa fi Ameerikaan shaakala waraanaa gaachana bilisummaa Aalchi jedhamu wayita eegalanitti yoo ta'u, shaakala kana keessatti biyyoota lameen irraa loltoonni 10,000tti lakkaa'aman hirmaachuu fi haleellaa niwukilaraa fi misaayilaa Kooriyaa Kaabaarraa aggaamamuuf dandeettii qolachuu isaanii guddisuuf akka ta'e heerameera. Pyongyang shaakala waraana biyyoonni lameen gaggeessan kana kan balaaleffatu ta'uu ibsuun qophii waraanaaf taasifamuuf deebii kennu tarkaanfii ammaataa akka fudhattu akeekkachiisaa turuun ibsameera. Kooriyaan Kaabaa dhuma bara faranjoota 2021 irraa eegalee misaayila fageenya dheeraa furguggifamuu kan niwukilara baachuu danda'u yaalii taasisaa turuun heerameera jechuun maddi kan FBC'ti. Oduu ispoortiitiin ammoo fiigicha xumuraa meetira 10,000 shaampiyoonaa addunyaa 19ffaa dhiirota gidduutti dorgomameen Itoophiyaan meedaaliyaa nahaasii dabalataa argatte. Ministeerri muummee Ifeedirii Dr. Abiy Ahmedis gama isaaniitiin fiigicha meetira 10,000 shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa 19ffaa injifachuu atileetota Itoophiyaa ilaalchisuun ergaa baga gammaddanii dabarsaniiru. Atileet Salamuun Baraggaan fageenyichaan sadarkaa sadaffaa bahuun Itoophiyaaf meedaaliyaa nahaasaa argamsiiseera. Atileetiin Ugaandaa Jooshuwaa Cheepiteegen tokkoffaa bahuun meedaaliyaa warqee, atileetiin Keeniyaa Daani'eel Ebenyoon lammaffaa bahuun meedaaliyaa meetii biyya isaaniif argamsiisaniiru. Kan daawwachaa turtan miidiyaa wiirtuurraa oduu gaggabaaboo narraaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Nu daawwachaa nu waliin turuu keessaniif hedduu isin galateeffannee wiirtuu miidiyaarraa qophiilee hafan waliin turtii gaarii qabaadhaa.